warri amma akkana jettan kun utuu achi deebi'u yes waaqayyo mana ofiitti deeffate gaa injannu dhugaa rabbi ani ka jedhu tagammaa shaadaan qabanne inshallah fafoo jirti Al-Shaada makana baqaaf akkanatti TikTok irraa baddeemi maa wanni biraa wayii jirti? Isinitu beena baqachiise kanan sodaadhe garana gara sinna wannettanii jettanii kaan ittillee oolaan jiru kanattillee oolaan jiru irraa taa'e ji'a sadii moo. Amma akkami garaan kee siraafamuu dhiisee? Eebanne waa'ee Yesuusiitiif na raafamaa arga nan teessisee na kaasisa. Na teessisee na kaasisa? Inni kun dhukkuba wahiiti malee waa jaalalaa miti. Jaalala Yesuusii miti. Dhukkuba wahii si qabe mana yaalaa deemi yaalan. Dhaqee ofii laalchisee walla mana yaala. Marree garaa siraafamaa naan jettanii bee. Akka amma jette san si godhata nan mana yaalaa dhaqe. Isheesh. Waan jedhu. Macaafa dubbisaa jirta moo macaafas lafa keessetti? Garuu lallaba kana daandii gammaarruma jirtanii. Ara nuti amma guyyaa dhumaatti iyyuu hin dhiifnu gaafa nu dhiifne illee ilmaan keenya lallaba malee abadan. Waasisitan. Waasisitan ka dhaloota fixxanii ka waan mataa qabu qoccani silaa ortodoksii keessa hin jiru gara pheenxeelee siixanirtan jedhani yoo gurra dhagahu. Oo maal taate barana bar raajiidhaa fi raajii fi paastarii warra jirantu bar duguunee alhamdulillah rabbil alamin laal harkasin marachiisu jira bara waldaan duwwaatti faarte rabbi rahmata sin haa godhu. Nisi kan mataa qabu yoo fixxanii dhaloonni baay'eedha inni Yesuus ergatu baay'eedha. Mucaa Yesuusii baay'ee. Kan mataa hin qabne achitti wal geessullee maal faayidaa qabdi? Warra faayidaa hin qabne qocataa hartanii jedhu warri faayidaa hin qabu takkuma hin deemu. Tajaajiltoonni edaa warra faayidaa hin qabne paastaroonni warra faayidaa hin qabne paastaroonni faayidaa hin qabu isin biratti. Akka gogorrii bee nama handa wanti muka qaccerra taa'ee bee yeroo bubbeen daatturraa gadda barsitu sunni odoo nama gadi fageessee munni tokko gaafa gadi fagaatee dhaabatu abadan hin cabu. Sin eegalee miti namni tokko namni amantii ufiititti cimee dhaabatu abadan otoo amantii ufiitu muka ta'e muka sani qabatteetuma wajjin jiraata. Okay. Paastaroonni keessan edaa warra gad dhaabbatee miti jechuudha kan warra akkuma gogorrii qilleensi raasu jechuudha paastaroonni keessan. Ka warri buqqa'u muka tokko yeroo harkuma tokko nuun kaachistaa miti reemaarree. Akkasii namni amantii ufiitti cimee dhaabatu eessattuu iyyuu hin ka'u. Warri amma akkana jettan kun utuu achi deebi'u yes waaqayyo mana ofiitti deeffate gaa injannu dhugaa rabbi. Ila obboleessa kiyya godhe. Maalummaa akkana si godhe waaqayyo gara bakka mana ofiitti si deeffate yes. Eeyyan dhugaadha iyyuu inuma jira kaa. Namni tokko inuma iyya. Kaila yookiin urga gaafa inni shaada qabate isa irra ka isa hammaatu urga gaafa inni shaada qabate isa irra ka isa bakka akka diinaatti didullee baay'ee ka isa jala galee hawatullee baay'ee kanaa miti ka amantaa jechuun uffataa miti kan qayyaratanii amantaa fi akka qayyaratanii du'anii waliin badan malee. Amantaan keessa kun kamiyyuu amantaa maal jedhamu maal jedhama maqaan isaa? Amantumti isin qabdan kun maali? Amantuma qabduu isin? Hattu? Elattu? Wadaa caccabsitee taanchi yeroo fitte kotte.
إله إلا الله. الله من جرسنا تفكرت يرود في مايكي بنات وتدبر. أيوة أني تكو إذن دفرتي قبض ما لبر أمانتين قبض نقدر بتشوف كريستيانوني دفرتي قبضشوا ما شاء الله دفرتين كيسان أجائب الال باي ما تاج إجازات ما شاء الله قروا أمانتين قبض والله ربك قدسنا أمانتين قبض amantaa yoo qabaattan amantaa keessan mee maali maqaansa kiristaana yoo jettan kiristaanummaan amantii miti amantaa miti ortodoksii yoo jettan ortodoksiin amantaa miti pheenxee yoo jettan pheenxeen amantaa miti kaatolikii yoo jettan mulu wongeelii maarree yoo jettanii maqaa dhooftan kun hundi amantaa miti amantaa dhumti keessan maal ha amantaamti keessan maali mee wallahi qomnaa garagaam duuka buutuu maali duuba deemtuudha malee duuka buutuu maaliiti jarri duuba deemtu malee laa ilaaha illallah so amantaa qabdu yoo taatani mee amantaa keessa ragaadhaan nu garsiisa amantaa keessa ragaan nu garsiisa kunu amantaan keenya kana jedhaati kitaabni keessaniif amantaan keessan kan wal beeku yoo ta'e asaayyuun maayatin falligaalleen والله والله نقرسيسا انجرو أمانتان قبدن أمانتا وفي وجن دو ملك قد لك سني مال وجن دو ترى أمانتانا ما قبوت وجن دو آمي برنا ما قبوت وجن دو إن قبدن كاركو انجرو كنا فكينيا فتما فكينيا وفتا وفي وجن كفنا ممالي wajjin awwaalamu malee kafana ofii ofirraan baasan kan jedhu eenyu jennaan nama uffata qabutu uffata koo kana wajjin in awwaalama malee onarraan baastanii jedha siluma uffata yoon ofirraan qabaanne qullaa dhaabbattee ati uffata malee qullaa dhaabbattee ani uffata malee nan awwaalinaa akkanumatti akkuma jiru kanatti na awwaalaa yoo jette qoosaa namni sitti kolfaa jechuudha silaayyuu qullaa jirta ka qullaa jirta kanaafuu amantaan qabdan እምነት የላችሁ ሃይማኖት የላችሁ ማፍ አመንታ አምናሬ ክርስቲያን አመንታን ከመጀመሪያ እሺ ዮ ቀባት ማል ቱሪ አመንታን ከ አመንታን ከቦቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላ ክርስቲያን ክርስቲያና ጎበዝ ክርስቲያን አመንታራ ነው አመንታራ የነ ዋቀፈን ነገሩ እሺ ሜክ ክርስቲያን አመንታራ ከንጀዱ መጫፈራ Kiristaanni amantaa kan jedhu gaafarra. Okay. Maal kana paasterii nu dhabee jennaan gara keessa dacha'e maa aneessa fuudhare. Jaya gadelle. Ege kirinjireta bakka bitta amantaa dheettare ma waan ragaatiin qabne akka bitta amantaa dheettare jaya gadelle. No jechuun ani waan hin beekne tokkotti faalamee yookiin waa balleessuu irra waan hin beekne tokko hin beeku jechuu wayyaa mitiire. Innaa ishi isa ragaa qabutti amaniika kanaaf warra ragaa hin qabnetti maaliif wajjin duutare maaliif wajjin duuta warra ragaa hin qabne maali wallahi wanti waliin duube dhugummaa isaa beekee waliin du'e ka kiristaanummaa moo Iyesuusin kiristaanummaatti dhaladhe ka Iyesuusin mootii waan hunda akka caalu argeetti dhaladhe kiristaanummaatti hin dhalanne ati kiristaanummaatti hin dhalanne eega dhalattee itti cuuphamte malee ittan cuuphame jedhi ittan kaafame jedhi kiristaanummaa eeywa ittiin dhalanne barate guyyaa ati shamara moo dhiira ani dhiiradha dhiironni dubaraadha
Ani dubaraadha. Eeywa guyyaa 8 si cuuphan malee yoo ortodoksii taate guyyaa 8 si cuuphan. Yoo ammoo pirootestaantii taate eeguma xiqqoo ati of bartee si cuuphan. Eega cuuphamtee booda kanatti kiristaanummaa fudhattu malee gaafa dhalattu ati kiristaanummaa fudhatan. Musliima hin jedhamu. Musliimummaa gara kiristaanaa yeroo san deebisa hin jedhamu. Cuuphaan akkaataatti wanti cuuphamutu jira malee musliimummaa fi miti. Akkam. Okay. Seenaaf. Oye, akkam jirtu? Nagaa jirra biroo akkam nagaa keetii? Nagaa koota akkam fayyaa keessanii? Nagaadha baga nagaan dhuftee? Baga nagaan nu eddan akkam jirtu? Nagaa jirra alhamdulillah. Isinis baga nagaa jiraattani. Daagiin tokko jala kana naa kunuunsii jedhaanis kunuunsuu maa duraanuu? Eka ani faallaan qabu buleessu qooyi naman dubbisaa bee. Ayyee. Ayyee gifti ajiitu jirtaa? Kanaafuu waan siin jedhe ati kiristaanummaatti dhalatte osoo hin taane itti cuuphamte yookaan immoo itti guddattee jedhamta malee itti dhalatte hin jedhamu. Maal rakkoo qaban yoo cuuphaman yoo maalayyuu rakkoo hin qabuube. Yaa warra isaan rakkoo qaban jenne garuu kiristaanummaa cuuphaadhaan fudhatte malee ati ittiin dhalanne jechuu barbaadani walii galatti. Haa ta'u kana hundumaattu nuti Yesuus waa hunda isa caalu. Amanannee irraa maaliin nama kenname? Maa Yesuusin nutillee in amanannaa bara Yesuusin nutillee in qabnaa bara Yesuusin itti amanna nutillee. Odootti amantanii halkanii guyyaa irriba dhabdanii asitti burjaajessitanii ijoollee dhumatte. Nama burjaajessi Fixxani waan mataa qabu qoccanii bi akka horii abbaan gurguratu yoo ol siiqu. Amma atillee warra mataa hin qabne keessatti lakkaa'amta jechuudha re. Laa ani lakki otoomaa fi haati xiyyaa fi abbaan kiyya musliimatti dachaa hin jedhin ani eege isa amanadhe beeka ka isa amane beeka innis na beeka anis isa beeka. Isa eenyu gadhiisisiin jedhe jiitu amma waa Yesuusin gadhiisuu dubbanneere waan kiristaanummaa haasaa jirra malee maa Yesuusin nutu yoom gallakkifne kunoo qabannee deemaa irra. Beesiini obboleessa kenna jettanii warra amma fa duraazarii kenna dachaastaniirtan koomentii namaa jalatti obboleessi keenya rakkoo dhaabbo. Maali ammayyuu bara Yesuus obboleessa keenya bar siif immoo obbolee atillee obboleettii taataafi bar. Lakki anaafi waaqa hunda caalu anaafi waa hunda naaf caala obboleessa kiyya. Dubbii macaafaatti naman ture. Eeyyee. Mee boota sana mul'isi baradhaayyuu. Eshi sammo. Kada jiitu teenna si garsiisaa mee amma si mul'isa. Dhugaa waaqessa jiraata amma si mul'isa. Minne? Mee fidi kaa? Kaa. Ya Rabbi, hojjettiin caccabsitee caammaadhaan mana namaa caccabsitee fitte. Mul'ata asitti mul'ata? Eewa akkas jedha. Jaalala Maatiyos boqonnaa 12:50 gubbaa. Jaalala abbaa koo isa waaqa irraa kan godhu eenyu iyyuu obboleessa kooti
obboleettii kooti haadha kootis jedhee jedha. Hayyee ergadhu doktor ergadhu. Doktor. Argitaami? Mee maalette? Jaalala abbaa koo isa waaqa irraa hin godhu eenyu iyyuu obboleettii koos haadha koos Nagaan si haa ta'u lubbee. hoy biloon godhu asirraa. Nagaan si haa ta'u. Amen naaf haa ta'u cufadhu eewa akkanatti cufadhu inaaf naaf haa ta'u amen. Ne cuftee? Siyyoo ta'e warra mataa qoricha mataa keessanii fixxanii asirra baatanii alaaktaniidha jiruu dhabdanii maal isin wajjin alaaqa sila mootii maal namarratti qabda silaa. Maa'icaa kan jettu wayii qabaa bilbilli kee? Maa'icaa michi kan jettu wayii qabaa bilbilli kee? Dhuka rabbii moo? Gabba shamaa irra jiru. Bilook. Maal barbaadda? Bilook Maammoo irratti qabdeetu dubbataaru. Bagan sirratti qabu. Isin yoo ta'e warra qoricha mataa keessanii fixxanii warra iddoo deemtan wallaaltanii waan goota wallaaltanii asirra baatanii alaaktanii dabar. Kan biraa waan jettu qabda? Qoodi Yesuusii wajjin eessatti dhalatte maal haadha abbaa keef abbaa isaa tokko lamu? Kan biraa waan jettu qabda fixatteetta? Haasa'e kasi gaafataan jira bar. Yesuus obboleessa koodha yookaan obboleettii keedhaa shaar. Arraba fixadhu ka'iitee achi booda waliin haasofna rakkoo hin jiru. Arraba waan arrabsuu barbaaddu hunda jedhiitii arrabsi arrabsaa jira miti. Iddootti Yesuus wajjin dhalattee Yesuus obboleessa kee ta'e duwwaa natti min jedhe malee. Mooraa loonii keessatti. Mooraa horii keessatti. Mooraa horii keessatti wajjin dhalattanii? Maa kosii akka kee wajjin dhalate moo Yesuus? Dhoqqee. Kosii keessatti dhalate malee inni. Macaafa jedhan dubbisne? Bilookiyye. Dhagaa bilbila keessaan baasin waayifaayi illee hin cufini dubbadhu. Aloo. Cufteere bakka waayifaayi gada xooftee buute. Kiriiniin keessa gas jira maaliif rakkattusi? Nuti isin arrabsinu mama panadoolii qaa. Ofumaa miira keessa of galchitu, ofumaa mataa of dhukkubsitu, ofumaa marfee waraannattu, ofumaa panadoolii waraannattu liqimsitu. Amma hin fayyita bakka. Ishjiitu deebitee? Mee iddoo sanii na mul'isi kaa bakka anaa jabjiituun naan jedhu. Ishjiitti mul'isa? Asin arginu. Hayyee Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 50 irratti akkas jedha. Jaalala abbaa koo isa waaqa irraa jaalala abbaa koo isa waaqa irraa kan godhu eenyu iyyuu obboleessa kooti. Obboleettii kooti haadha kootisii jedha. Waaqatu waan akkasii jedheera ati obboleettii jedhee afaan baafatee. Kunoo la sirriitti la.
Jaalala. Eeyyan kaas eeyyan sirriidha obboleetti haadha abbaadha waan hundaayyuu nuuf taa'e waaqayyo. Siif hin galle. Lak akkasii miti ila akki jedhudha. Fakkii Isa malee laan miti lakki. ish ila wanta akkasii gaafadha ish. Amma ati jaalala waaqayyo isa waaqarraa hin goota moo hin gootu? Hin godha. Hin goota. Okay. Kanaafuu amma obboleetti Yesuusi kaa. Ani mucaa Yesuusiiti. No. Ara taigin. Inni bara akki jedhe la. Jaalala abbaa koo isa waaqa irraa kan godhu eenyu iyyuu obboleessa kooti, obboleettii kooti, haadha kootis jedhe. Argite ati amma otoo manguddoo taate haadha taataaf. Garuu ati amma ijoollee waan taateef obboleettii taataaf. Ani immoo ani amma maal ta'aaf obboleessa ta'aaf. Maaliif jennaan jaalala waaqayyo waaqarraa waan godhuuf obboleessa Yesuus. Wanni nuti Yesuus obboleessa keenya tilliq wandimmaa taallaq wandimmaachin no. Inni obboleessa keenya hangafaa jechuudha. Maaliif jennaan jaalala abbaa koo isa waaqarraa namni godhu eenyuyyuu obboleessa kooti. Luqaas irratti Maarqos irratti illee dubbatamee jira. Maatiyos qofa miti kan gabaase injira bakka biraallee. So walii galatti wanni nuti obboleessa keenya jennuufi waan inni namni jaalala abbaa koo isa waaqarraa hojjete obboloota kooti jedheef akkas jenna. Asiin jechuu barbaade. Lakka yoo isin waan jibbinsa isa jibbitaniif obboleessa keenya Yesuus ergama rabbiiti jettanii nu of garuuyyuu abbaan hunda nuuf caalu haadhaaf abbaa keenya gadaale jechuudha ishee. Ishi laalattu ishi. Ati mee wanta akkasii gaafadha. Isa obbolummaa si gaafadha. Ati nama hin jaalanne tokko nama jibbisu tokko obboleessa kootiin jetta? Eeyyan hin jedha waan inni namni eenyuba mana jireenya isaatiif hin miidhu. Okay. Eemee Minilik obboleessa kooti jedhe. Ati Yesuusiif Minilikiif nama hin jaalanne illee obboleessa kootiin jetta waan ta'e mee atiin kun Minilik obboleessa kooti jedhime? Waa'ee Minilikiin irraa sabbee karee waan beeku tokko sitti mamaalee waan hin beekne tokko maaliif? Ayyee qo'iga ayyee Faraa'oon obboleessa kooti jedhime? Abdi obboleessa kooti. Faraa'oon moo? Abdi. No. Jadin jettaan ammanni kun. La amma waan jedhe mee Faraa'oon obboleessa kooti jedhime? Abdi obboleessa kooti. Faraa'ooniin hin beeku. Abdi obboleessa kooti. Ani silaayyuu bara obboleessa keetii beekamaadha. Ani waan siin jechaa jiru. Ani waan nama ana jibbita jechuudhaati. Ana jibbita waan ana jibbituu fi nama jibba obboleessa kooti jechuu keeti ana jibbita. Si jibba obboleessa kooti. No kanaan na jalaan baatu. Kanaan na jalaan baatu abadan. Faraa'oon obboleessa kooti jedhe. Isi kaati kanaaf Faraa'oonii fi Yesuus walitti fiduu barbaadde. Yesuus dubbanneer lakka wallahi Yesuus Faraa'oon walitti fidaan jiru maal taate nama jibbuun obboleessi ati maal jette Yesuus waan jibbitanuuf obboleessa kooti jettuu jette. Hayyee eega nama jibbamuun kan obboleessa kooti jedhamu ta'e ati fakkeenya Faraa'ooniin jaalata jedhee nama nuwan maaliif jennaan saba Israa'eel qomoo saba Israa'eel sana hedduu cinqaa ture waan ta'eef mee ati dhugumatti nama hin jaalanneen obboleessa kooti kan jettu yoo taate Faraa'oon obboleessa kooti jedhime. Anaaf wanti hunduu anaaf obboleessa kooti. Hunduu Faraa'oon obboleessa kooti eenyu obboleessa kooti anaaf obboleessa kooti. Okay galatoom mee seexan obboleessa kooti jedhe. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin dhimma narraa hin qabu kaa sheexan. Sheexanaaf nama waliif. Maa kan hin jaalanne seexana hin jaalatta maa hin jaalattuumi? Sheexana akka nama xuriititti sadida maalinni maal narraa qaba dhimma narraa qaba moo? Hin jaalattu waan ati hin jaalanneefu mee obboleessa kooti jedhe ka seexan? Beekitaa Yesuus. Barbaadu kaana isaan argite namni obboleessa kooti jedhamuun nama jaalatamu malee nama jibbamu miti jechuudha. Waan jibbitu tokkoon obboleessa kooti hin jettu hin beeku jetta malee akka amma seexana hin beeku jettu kana waan hin jibbitu tokkoon hin beeku jetta. Inni ati obboleessa kooti jettu nama jaalatuuf. Kanaaf nuti Yesuus Kiristoosii wanni nuti obboleessa keenya jennuuf silamminni waddinu waan isa jaalachuuf waa jaalannuuf. Otoo kan jaalattaniiti maaliif Yesuus akkana ta'a nyaata dhugaa akkana ta'a dhiisa kootta gara musliimummaa. Maalinni otoo kan jaalattaniiti isaa 24 hirriba keessan dhabdanii isa mormaa ooltanii dhugaa. Waan takka si gaafadha. Ammallee waan takka si gaafadha. Ati guyyaatti maqaa eenyudhaa oolta? Guyyaatti waan dhugaa irratti maqaa Yesuus Kiristoosidhaa oolta. Maqaa Yesuusidhaa oolta. Maaliif maqaa isaa dhufu?
haqa inni karaarra jiruuf dhugaa isaatiif maqaa isaa waan isa jaalattuuf himi. waa isa jaaladhuuf waa inni dhugaa ta'eef. Galatoom nutillee wanni nuti maqaa isaa dhaa'olluuf waan isa jaalannuuf argitee namni waan jaalatu maqaa dhaa'oodha. Badde kaa. Akkasii mardabbii. Ayyee jaalachuun yeroo jaalattaniyyuu galatooma. Eewa wanni nuti halkan illee riba dhiifnee guyyaallee hojii dhiifnee wanni nu yeroo hunda Yesuus jennu wallaahi waan isa jaalannuuf rabbiin keenyatti ragaa waan isa jaalannu hin jaalanna akka malee anfaalaa lubbuuti yelaa isiina keessa sochootu kana isii otoo fooniin gargar baate ani silaa jiraachuu hin dandeenye kana caala Yesuusin jaaladha. Mee maalummaa isaa maal beektee jaalatta obbolummaa kan kee ta'eef moo mee dhugummaa isaa maal beektee jaalattame? Hayyee waan gaarii wanni an beekee jaaladhu ergamaa rabbii waan inni ta'eef tokko waan inni rabbiif jecha of gadi qabuuf ajaja rabbiin waaqayyoo akkuma inni Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ani dhugicha isa waaqayyoo irraa dhagaye isinitti himeera ani nama akkasii ajjeesuu barbaadani jedhee dhugaa waaqayyoo irraa dhagaye utuu irraan hambisiin saba Israa'elitti waan inni labsee dhugaa waaqayyoo dhugaa isaanitti ba'ee gara waaqa tokkichaatti isaan waameef jaaladha lama jedhe. Waan uummanni ergaa waaqayyoo gara ummataatti geesseef uummanni isa ajjeefna jedhanii isa barbaadaa turan rabbiif jecha cinqii hedduu argate. Sigale of qabee rabbiif jecha cinqiin hedduun isarra qaqqabe. Rabbii isaatiif jecha of rabbiif of gadi qabe. Sigale saba jallaa saba Israa'el jechuun sabni addunyaa kanarraa akka saba Israa'el jallaan hin jiru. Uummata bada. Sigale kanaaf uummata akka sanaa keessatti dhaqee tokkichummaa rabbii labsu, rabbii waamu, tokkichummaa rabbii uummata barsiisu. Kanaaf waan inni gara rabbiitti nama waamaa tureef ergamaa rabbii guddaa waan inni ta'eef rabbiif waan inni gad of qabeef uummata kana tokkichummaa rabbii waan inni barsiiseef jecha isa jaaladha. Dabalataan ammoo innis rabbiif ajajama. Anis rabbiif ajajama. Rabbii suuraa Hujuraat Quraana suuraa Hujuraat keessatti maal jedha? Innamal mu'minuuna ikhwa. Warri rabbitti amanan mu'mintoonni warri waaqayyoon waaqessan warri rabbii tokkichatti amananii hundi isaanii obbolaadha jedha rabbiin illee Quraana keessatti. Yesuus illee warri jaalala abbaa koo isa waaqarraa warri hojjetan hunduu obboleessa kooti waan jedheef obboleessa keenya waan ta'eef jaalannaa asii jechuu barbaade waan inni mikinaata reefuu si tarreesse kanaaf jaalanna. Ijoo ergeeraa fi tasgabbaa yoo mijaa'eef ni seenu inshallah biidinillah. Galatooma waan jaalattaniif galatooma jaalala isaa tokkoffaa akka inni waan hundumaayyuu caalu beekaatuma jaaladha. Obboleeyyummaa miti. Akka inni maal caalu jettee? Akka inni waaqa hunda caalu. Yesuus moo? Abbaallee caalaa Yesuus? Abbaan bee waan hundumaayyuu tarakkabee eege kenna eeyyani ka'a. Waan hundumaa mul'iseera ka hojjeteera mul'iseera agarreerra argineerra dhaloo ana dhiisi warroonni hunduraatu jechuudha. Yesuus abbaa caala jechuudha? Isaan tokko lakki abbaa ilma hafuura qulqulluu kan jedhamu lakki gargara hin beenu nuti tokko hin beenu isaa. Waanuma hunda caala jettee bar? Waa hunda caala ka caala waa hunda caala. Ishi waaqayyo abbaani caalaa inni? Isaan tokko nuti gargar hin baasu kaani waaqayyo abbaan ilma caalaa ilmi hafuura caalaa kan hin beeku ani isaan tokko amana. Macaafni Yesuus immoo abbaan koona caalaa jedhe ka. Eeyyan dhugaadha isa anaayyoo ta'e malee gara abbaa keessanii eenyuyyuu dhaquu hin danda'u jedhe ka achitti illee. Kanaafuu abbaan isanii caalaa miire? Akkasi gargar ani abbaa caalaa abbaan na caalaa hin jedhu ka macaafa keessa. Hin jedha si garsiisu? Ani abbaa caalaa. Abbaan na caala kan inni jedhu si garsiisu? Abbaanis caalee hafuurris caalee nuti garuu Yesuus tokkocha amanna. Inni sun kaminire ilma Yesuus Kiristoositti amanna kaa nuti. Ilma Yesuusi? Ilma Yesuus Kiristoosi. Ilma Yesuus. Yesuus ilma qabaayi? Garam nu bafaa jirtaanti? No dhuguma kaa eeyyani. Ilma Yesuus Kiristoositti amanna ka ilma ofii baasee hafuurri qulqullummaan ta'e foon uffatee baasee lafa kanarratti ergeeti waan hundumaa akka inni hojjetu itti mul'isa waan hundumaa tarakkabee ka isaaf kenne abbaadha. Abbaan maal godhee lafa kana ilaanna dhageeffatu ka ilma ofii baasee erge Yesuus Kiristoos
ilma ofii akka itti baasan ergisan nuti ilma isaati amanna ka Yesuus Kiristoos amanna ka. ila Yesuus ilma moo ilma isaa ila Yesuus matoo fi ilma moo Yesuus ilma qaba? Nuti ilma Yesuus Kiristoositti amana an akka mataa kootiitti ilma Yesuus Kiristoositti amana. Hafuura abbaa maaliin hin beekan nuti tokko amanna Yesuus Kiristoosin keenya tokko gargar baasuu hin dandeenyu gargar hin baawnu. Yesuus ilma qabai? Ilma Yesuusitti amanna siin jedhe Yesuus ilma qabaate dhabaate nuti ilma Yesuus Kiristoositti amanna. Okay, maqaan ilma Yesuus sun eenyu maqaan isaa inni isinitti nama Abdii akkam? Maqaan isaa maqaa caalu maqaan isaa Almasi Isaa isa jedhamu. ilmi Yesuus Almasii jedhama maqaan isaa? Sitti meebi'an maqaa abbaa kan ilma kana fuula qulqulluu abbaa ilma gargar baasuu hin dandeenyutti tokkochuma aman inni sunoo Yesuus Kiristoos ilma isaatitti aman. Ilma eenyu? Isa gooftaa anaaf jedhee lafa kanarratti isa gooftaa lafa kanarratti erge ilma Yesuus Kiristoos. Wallahi lattu nu burjaajisite har'a nu burjaajisite wal burjaajii hamaa nuti dhattee taata. Maal si burjaajis sareen? Ila wanni ati gargar naa baastu? Doktor ergadhu sin galcha yaa si deebisa inshallah dhifama. Doktor ergadhu si galcha ergadhu. Lattu. Wayye. Adaraa kee burjaajii itti nu naqxe kana keessaa nu baasi mee akkuma goote godhi. Maal keessaa si baasare na dhageeffadhu ka Yesuus Kiristoos ilma ofii baasee lafa kanarratti ergamu hin ergin. Yesuustu ilma ofii erge? Erge. Yesuus Kiristoos hafuurri qulqulluu foon uffate lafa kanarratti dhufe moo hin dhumne? Beektamu hin beektu. Narka bar waan uman duraan beeku iyyuu narkaa gattee baraba macaafni illee narkaa badee wannan beeku narkaa badee narkaa faca'e amma baqa burjaajeera. Laa hin burjaajenne haizu. Yesuus Kiristoos baasee waan hundumaa akka Yesuus Kiristoos kaasuu danda'u ajjeesuu danda'u waan barbaade gochuu akka danda'u isaaf laatee lafa kanarratti hafuurri qulqulluu nama fakkaatee uffatee lafa kanarratti dhufe moo hin dhumne kana qofa natti himi. Lakki Yesuus waan tokko illee godhuu hin danda'u. Hin godha. Ajjeesuu kaasa. Hidhamee na dhageeffadhu du'uu kan du'e kaasuu waan barbaade gochuu fi akka raawwatu humnaa fi dandeettii guddaa akka qabu beeki. Ishaan immoo Yesuus ani immoo akkani waan tokko godhuu hin dandeenye si garsiisu macaafarra. Qaraayyuu waan jibban tokko keessaa fuudhuun dhibaree as fuudhi ka. As fuudhi. Namoonni nutti ergee jiru har'a ayyee shillaalla waliin hooyyee naaf akkanumatti dhibana. Bismillah. Baaba wayii irra qaba malee mul'ata isaa hin shakka aduu keessatti jira. Eewwa hin mul'ata jedhee yaada qo'ee sirreessaa aduu keessa waan jiruufi dubbisimee maal jedhaa? Yesuus itti dabalee okay Yesuus itti dabalee Yohaannis 15:30 ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Na dhageeffadhu kana kun waggaa tokkoof ji'a 9 kana waliin jechu kanuma dubbistanis as fuutan madaa tokko argani madaa keessa madeessa otoma ufoottu kana argitee ati yeroo hundumaayyuu kanuma irratti hara baafattanii beeshi waggaa kana la kana immoo hin beekanu qoma kiyyaan si dubbisa kaisi haasofta. Eeshi dubbisa dubbi. Na dhageeffadhu ka Yesuus isin kaamne ka Yesuus du'aan kaamne eenyutu jaamaa banaa ture lafa kanarratti eenyutu du'aa kaasaa ture eenyutu waan hundumaayyuu raawwachaa ture. Ilma Yesuus. Ilma Yesuus. Ishi kana booda maal ta'eef? Ayyee Yesuus itti dabalee jedha Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u ani humna kootiin homaa godhuu hin danda'u jedha. Dhugaadha moo soba? Soba. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Inni waan hundumaa yoo akka godhuu fi gochuu danda'u nan beeka. Isa beeku amanadhe kaanii.
gochuu danda'a, ajjeesuu danda'a, kaasuu danda'a. Soba jechuudha bakki ammaa sun. Haala kullu haalii booda walitti dachaan ashaasa nama wajjin. Koi. Ani dhaggeeffadhu kan wanta kan balleessine simatu as fuudhee achi na deebisa akka nama haadha morma godhee nama ittisu koi. Abshir homaan balleessine abshir bakka ati homaan balleessine booda walitti deebinanii badde hojii hojjedhu. Ayyee seenaaf dhufte seenaa fi dabareen seenaa fi Oye, akkami deebi'ee jira amma? shanaa dhufu seenaaf nagaa jirta akkam fayyuma? Fayyaa keenya akkamii? Nagaadha alhamdulillah. Gaaffii qabdaa islaamummaa? Auzubillahi shaitaan rajim. Islaamummaa gaaffii qabdaa? Lakkee gaaffii takka illee hin qaban. Iba wallahi. Hayyee gaaffii hin qabdu. Maal si gaafannare yaa ta'u hundayyuu amantaa waan hin amanuuti illee numa amantaa. Kanaaf ani rakkina qabu kana duras immoo baay'ee deddeebiidhaan dubbannee ture malee ani rakkina hin qabu daagittu asii mana abdiis dhaqinaan jennaan as dhufe malee ani rakkina tokko hin qabu lakkee ani faallisaa musliimaa miti ani. Baga dhufte abbaa baga dhufte daagidhaan illee yaadaa? Maal jettaa? Hiriyaa daagitee ati? Hiriyaa daagis ta'uu baadhu hiriyaadha garuu immoo dheenyuma wal barree manuma barnoota kanatti wal barree malee waan beeku hin qabu tureyyuu. Waaw maashaallah daagiin nama gaariidha gaafa inni kiristaanummaa keessa jiru illee hin beeka. Maashaallah nama gaariidha rabbiin haa barakachiisu. Jabaadhu kaatillee ni waa dubbisi daagiin otoo gara islaamummaan dhufin waa hedduu baratee dhufeeyyuu maashaallah rabbiin haa barakachiisu. Atilleen naagala. Atilleen jabaadhu. Ustaada ijoo ergaa fi ture tarii mashguula jedhee dhiise. Ustaadni yeroo firii jiran ofiifuu ni ergatu maashaallah. Ergatanii seenu dhufaniyyuu maashaallah. Ustaad? Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam rahmatullah. Nagaa jirtu akka? Naan dhufaayee akkasuma na absaan inshallah. Wallahi mucayyoo gudiin goote bara ani imimmaan na keessaa dhume. Soba boqonnaan saniyyee. Dhufee qaba. Ayyee ishi ustaazi tole. Akkasi jabeessi daagi jabeessi inshallah. Ishee pil kan jedhu kun agasitti haasa'u. Deebisi malee waan isaanii aya gabaashim. Cirraasha singalchu waa'ee warra koomentii. Sababbiin isaa isaan galchine maaliif kiftii banan kan waan tokko addaan baafatanii hin beekne afaan banu. Akkasitti darbu namni. Hordoftoota kee yoo ta'an dhaqiitii hordoftoota kee mana keetti itti himi. Hordoftoota keenya immoo asitti isaan gorsuu fi isaanii waan takka illee jechuu hin dandeessu. Yoo dandeesse gaaffii gaafatamte qofarraa deebisuu dandeessa. Hin dandeessu taanaan deemuu dhimma mirga qabdaa. Gotonnee humnaan morma kee qabnee isin finne fedha kee dhufte yoo deebisuu kan dandeessu taate hin deebiste. Yoo hin deebisne immoo warra kanatti waan takka illee dubbachuu hin dandeessu. Maali? Ati barsiisaa akkamiiti kan akkasitti hin dandeessu naan jettu nan danda'a mirgan qaba tokkokiin kan keeti. Mana kiyya jirtaa bar ani amma gooftummaa sirra qaba bar gooftaa keeti amma yoon barbaade gassi buusa yoon barbaade adabaan si teessisa maaliif jennaan. Maalati nan buusin anuu nan bu'a mirgan qaba buu maalati na buusta na buusi ooma siin jedheen. Waaqa isaan ittiin dubbatin yaana dubbadhu ayyee. Natti dubbatan taanaan hin dhiisu dubbadha ishee waan gaafachuu barbaadde gaafadha. Galee isaanii dhagaa jirtaa? Silaa zala deemanii afaan addaan banuu eessan si dhaggeeffatanii. Maali kun gandi dabbaramaan? Afaan kan isaaniitii mi'ati maal si galchee afaan isaanii keessa? Kuttee
Eewa wanni isin baddan immoo kana ani ortodoksiidha jechuu garuu maan jettani daffaariidha hin jettanii garuu ragaan hin jiru malee almushkila huna bakka almushkila inda alburhaan inda alhujja ragaa irratti bakka kanuma keessan xiqqoo baga deemtee malee xiqqoo otoo turtee arraba eegalama arraba cimaadha kan jedha amma yoo rabbi namaa laaffise malee jecha baga laa ilaaha illallah maaliif akkana goote ما amantii wal dhuftan maaliif maqaa yesus dhuftan maqaa maariyaamii maa dhuftan maaltu sinniif mana maaliif afaan bantan maaliif ija bantan maaliif himimmaan buuftan maal haibii bantan kan jara ammoo kana wallahi rakkadde sini wajji kan jara ammoo kana Undu amala qabanii bara amala isaanii man beeytanii isaan kana bakka. Manallee maa banta yoo itti naasaa barrii banattellee maali barrii bantan sagalee maana jala dhageessifte siin jedha. Maaliif amma baqatuudha la yaadichi waan gaafataman sana jalaa ba'uudha yaadichi. Maa mana bantan maa laayibii bantan maa barrii bantan maa koomentiidhaan afaan bantan. Eegalee akkas jedhan isaan amma. Warra koomenti jechuun bar nuuf isaan bar ija bitaa keenyaaf ija mirgaa keenya namni tokko isaan tokko hin danda'u. Yoo isaan daangaa darban ofii keenyaaf ittiin lolanna malee namni tokko isaan loluutti hin dhiifne. Lubbuu keenya isaanii kennina wallahi. Warra otoo nu caalanii jiranuu nu gattaan akkuma isin otoo waaqa ta'ee jiruu nama nuuf jedhee nama ta'e jettanii mi gadoof deebisee isaan illee otoo dubbachuu danda'anii nuuf jedhanii gadoof deebisanii jala kana jiru laal otoo gubbaa kana otoo ba'anii silaa dachaa meeqa deebisuu danda'anii nuu jedhanii of gad deebisanii jala kana jiru waan ta'eef akkuma isin yesus nuuf jedhee gadoof deebisee dhufeettaniimi isaan illee nuuf jedhanii gadoof deebisanii jala kana taaptaaf godhuu jiran otoo nu ol ta'ee jiru kanaaf namni tokko isaan tokko hin danda'u ani gaachana isaaniiti anarraa dhukkee kaaftanii eega ana mo'attanii booda isaanii darbitan malee abadan isaan hin tuqtan abadan asirra nama ustaaza nuu ta'u jira nama sheeka nuu ta'u jira nama abbaa nuu ta'u jira nama haadha nuu ta'u jira si galee so kanaaf isaan kabajamtoota namni takka isaan tokko hin danda'u yoo waa balleessan ofuma adabanna malee namni tokko ittiin darbu isaan eewa akkas dhuftee bro Meen dhaga'ama gaafii si qabu. alhamdulillah abbo sagaleen kee Yaa sagaleen kee dhaga'ame waaqayyo haa ulfaatu gaafii gaafachuun. sagaleen kee dhaga'ame waaqayyo haa ulfaatu amma immoo sagalee deddeebisaa Waaqayyo alfaatu walaa sun ta'ini. ani bade deddeebisaa Yaa ani bade ani sagalee gaafii si gaafadhee naa deebistaan jaabar nan qabadha maa sagalee keessatti. toonnatti deebi'aa irra ba'i deebi'an malee sagalee makiyya dhaga'uu malee maaltu na dabbarame laa ilaaha illallah lubbuun natti dhufe abbo adaraa kee gadi bu'i maayikiin banatini dafii Ati dubbadhu gaafii si gaafadhee mana irraa boo siin jaabar ati manni qabadhu naa deebistaan hin qabadha. gaafadhu gaashii dafii Okay. Amantiin keenya musliima jettuun hin dha. Amantiin musliima rabbi biraa kenname taa'u. Amantii jechuun maal inni hiika isaa ragaa hojjennaa kenne. Quraanarra. eewa amantii jechuun maali ka jette amantii jechuun amantii jechuudha Maalii kan qabu hiika qaba kaa. Fakkeenyaaf amma macaan qulqulluun maddi amantii maal akka ta'e amantiin jechuun maal akka ta'e adda baasee barsiisii galee. yeroo dubbattee fixatte cufadhu adaraa kee eewa amantii jechuun hiikkaansaa amaariffaan aymaanot jedhama arabiffaan immoo addiin jedhama ingiliffaan immoo rijin jedhama akkasii si deebi'eera yaada Biroon laangeejii siin hin jenne bar. Akkis hin hiikni amantii maali? Amantii jechuun hiikni isaa maali? Fakkeenya macaan qulqulluun hiika qaba. Si galee isin biloo jilmaa amantii yoo jedhe hiika amantiin beekoote maal jetta wanaan? Fakkeenyaaf amantii musliimaa isiniif kenna miti musliimummaa jechuun maayin hiikni isaa amantii jechuun hoo maayin?
Eeywa amantii jechuun si himeetiin jira bara Arabiffaan diin jedhama afaan Oromootiin amantiidha Ingiliffaan riiliin jedhama Amaariffaan immoo hayimaanot jedhama akkas. Tole amma meetti maayikee akka keenyatti maal jabeetta amantii jechuun amanuu jechuudha. Wanti jiru tokko akka waan jirutti amanuu wanti jiru immoo akka waan hin jirretti amanuudha amantii jechuun. Ragaa. Sigalee yaa ragaa barbaaddaa roomee kudha tokko irraa dubbifachuu dandeessa. Baasi. Sigalee maddi amantiin dhaga'uu irraa dhufaadha dhaga'uun immoo dubbii waaqayyootiin beekamaadha. Sigalee dhaga'uun wangeela irraa beekamaa wangeelli immoo Kiristoos Yesuusidha. Amanuun Yesuus Kiristoos. Kanaaf amantiin Yesuus malee amantiin biraan jiru. Dubbachuu sodaadheetti bira taa'aa jira wallahi. Dubbachuu sodaadheetti bira taa'aa jira. Adaraa sagalee kana sirreessime akka itti dubbannu dhabne rakkanne bar. Sirreessime akkanatti hin taatu kaa. Hin sodaadhe nafne. Ani ka jedhu. Amantii jechuun maal jechuudha? Siin jedhe si gaafata silaa. Ati immoo deebistee waaqa tolfamaadhaan jettuuni. Naguma kaas. Ani waaqa tolfamaa waaqeffadhaan jettuuni. Nagaadhaati siin jedhe. Nagaa galata gooftaa. Arrabaaf dhufte moo akka nama beekumsa qabutti waa haasa'uu dhufte? Maal sinitti haasaasin? Wangeela keenya jallisuun malee maal goota sin asirra jallattoota. Ashi geeffatteere? Amantiin jechuun maal jechuudha? Silaa siin jedha si gaafate anama bu'e. Maaliif hin deemneeffate? Geeffattee siin jedhe arraba yeroo fixatte geeffattee yeroo arraba geeffatte natti hime. Maaf amantii keenya arrabsita sin asirratti jechani fooloo gurrachuudha jettanii. Maal jennee arrabsine? Maal jennee arrabsine? Waan inni arrabsine? Ati waaqa dhugaa waaqeffachaa jirta? Maal Ati jennee? waaqa dhugaa waaqeffachaa jirta sin jedha. Oo maal jennee amantii keessan arrabsine? Yesuus nama maalidha? An jettan kuni. Aangoo Yesuus waaqummaa isaa waa tokko sin gadi buusuu hin dandeechan. Yaada afaan keessan bantanii dadhabdanii itti dhiistan. Hoomtuyyuu sin jedhan. Yesuus nama, Yesuus Kiristoos nama. Yesuus Kiristoos waaqa isa jiraata bara baraati isa fayyisaa ta'a. Ragaa. Allaan immoo tolfamaadha. Itti deebita san ragaa nuu kenna. Waaqa kan jedhu. Yesuus waaqa ta'uusaa Allahan tolfamaa kan jette lamaanuu ragaa. Gara warra Roomaa. Hoosi guddise. Amantiin keechan amantiin maal isin jennaan si gaafannaan deebisuuf hin dinneere. Aloo ragaa nuu kenna. Ragaa hin banatu. Yesuus waaqa kan jedhu siifan Iyyaa cufadhu. Siifan ragaa nuu baas. Haa kenna. gara warra Roomaa boqonnaa 16 lakkoofsa 27 irraa baase. Bani rakkoon qabu si guddisee jira bani. Hin qabu bira. Silkii tokko hin qabu. Waan biraan qabne itti baartare. Tibaarta. Nama arrabsuudha yee tokkoffaa hin baata. Nama arrabsuudhaaf amantii namaa jallisuudhaaf. Ayyee kottuga ayyee dhaggeeffadha obboleettiin keenya waan jiru. Waaqa dhugaatitti amantee amantii keenya gadi qabde haa ta'u. Yeroo takka akka jette obboleettiin keenya Roomee boqonnaa 16 ayyee sii baasa kunoo. Akki jedhu yaada qulqullaa'aatii wal dhungadhaa jedha. Wal dhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa. Waldoonni kiristaanaas nagaa isaanii isiniif hin dhaamu in erguu jedha. Wal dhungadhaa jedha. Nata man humte sun. Wal godhaa jedha. Absee. Yaada qullaa'aadhaan wal godhaa jedha macaan. Inni ati himte sun. Roomeen 16. Gara warra Roomaa. Roomeen 16 kunoo. Gara warra Roomaa boqonnaa 16. 16 kunoodha. Eechatti sinii gara sinii. Yaada qulqulluutiin
Kun Roomee 16 kun argaa jirtame kun Roomee 16 yaada qulqulluutiin wal lakkoofsa 27 yaa'ii lakkoofsa 27 inni kun sirrii miti wal dhungadhaadha wal dhungattu isin lakkoofsa 27 baas ayyee 16 arran jira ayyee 27 sin naqa wal dhungattu akkuma macaafni jedhe kan obse innaga akka macaafni wal dhungadhaa jiru kana wal dhungattu isin waldaa keessatti qajeelinni fi jallinoomi tokkummaa qabaata walitti jallattoota. Akkuma macaafni jiru sana wal dhungattu obse sitti gaarradamee jirame wangeelli keenya siin galu warra namanneef hin galuu jedha. isa kana maal jettanii ati wal dhungattu siin jedhe macaafni wal dhungadhaadha. Hin baaftu anas siin jedhe. Akkoo isa kana naa hime isii baasa 16 irra jira 26 10 afaa dhaqee dubbisa rakkoon qabu. Isa kana akkam hojiirra oolchitu? Naan baaftu anisa siin jedhe. Sii baasa waan siin jedhe laa isa kana hojiirra oolchitu siin jedhe isa wal dhungadhaa jedhu kana wal dhungattu waldaa keessatti. Maal si galche siinaa bani siin jedhe. Maal macaafaa fi maal nu ibsi kan maal si galchen jedha maayi maaloo ati immoo maal taatee obse keenya maaloo. Siin galuu yubboosiif. Asumarra taati sin afaan banaa oolaa ishee. Tole isammaa maal jettee kami hojiirra oolchitu? Sanuyyuu moo Yesuun nama Allah tokkicha gootaatti. Mee maaluma Allah tokkichi sun mee maaluma gootan sini? Maaluma agarsiiftan? Maaltu sinii ta'e sarraan? Arraba nama arrabsuu amantii nama argatti qeechuu malee wanna tokko wanna fayyidan qabdani faayidaan hin jiru. Gabutii kanatti yaadi ishii boruma nuu deebistaa yoo rabbi jedhe ishii bakka maasii dhaqaan. Hara maafan deebisaani mana keenya. Januu seenuwaan mana jalloota. Jalloota Jalloota sin warra jalloota. Jalloota eessin. Dhaabni isaan jalloota jedhaa? Warri namanne. Mee eessatti musliimoonni jalloota jedhare? Musliimoonni maalidhaanni waaqa tolfamaadhame waaqeffata. Musliimoonni jalloota kan jedhu ragaa nuu kenni kaa? Ammaati amantii nama gadi qabuu dhiisiti warra nama arrabsan kana qajeelchi ooluma amantii sirrii qabaattee jechuudha. Isaan qajeelchitti waa'ee amantii dubbadhu. Gizeessa sirna bareeda. Atu wayi qajeelte maa agam arrabsaa oolte ma dhukkeen irraa kaasaan oolle afaan kee hin baniin naamin jettee dhukkeen irraa kaasaan oolle maa ati qajeeltee dur? Namni waaqayyoo nama arrabsu ishee. Ati nama waaqayyooti mana waaqayyoo miti. Isa waa'ee amantii naasuuf rakkoon qabu dura jara warra nama arrabsu kana qajeelchiti amantii keetis gocha gole ol qabiiti agarsiisiti namni irree dhufee akka amantii keetitti amanu kana jechuudha. Oodhuguma waaqa dhugaa waaqessitee ta'a. Ati otoo ofii keetiin qajeelin akkamitti qajeeluma namaa hin qabne ati ofii keetii ofii hin qajeelle. Ani qajeeletan jira waaqayyo na qajeelcheera. Qajeeltee jiraate maa nama arrabsitare ati yoo dhugumatti qajeeltu taate maa nu arrabsitare? Maal jedhee isin arrabsee isin ka amantii keenya gadi hin qabinaa asirra teechanii afaan hin baninaa wanta tokko wanna fiddan hin qabdanii waaqayyoon keenya waaqayyoon mormuyyuu hin dandeessan. Waaqayyoon hin mormamu. Yaaduma afaan keenya banaa oltan malee wanna tokko ishii waa tokko aangoo isaa maali
gabbuu sun dandeecha. afaan banaa takee cufaan qabu cufamu kee afaan walitti hin jedhu Maaree asirra teechanii isin waa'ee amantii Yesuus nama akka isin waaqa dhugaa waaqeffattanii Yesuus nama maal nama isatu ani nama hin jedhu Yesuus tu akki jedhe Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ani nama jedhe Yesuus ana nama Naazireet jedhe hojii ergamootaa boqonnaa 21 irratti immoo ana nama Naazireet inni nama Naazireet erga nama jedhetti ana duwwaadha fayyisaan biraa tokko irra hin jiru ana duwwaadha fayyisaan addunyaa kanarratti nama hundumaa fayyisedha. Hin jenne mee ragaa fidi. Okay siifan kennaa. Ragaamu. Yesuus waanuma kana guyyaa tokko hin dubbanne guyyuma takka Yesuus ani fayyisaa jedhee dubbatee hin beeku. Yesuus nama malee. Hojii ergamoota boqonnaa 8 naa baasi. Hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 12 daaqe. Yesuus hojii ergamootaa keessatti fayyisaan biraa tokko hin jiru. Yesuus hojii ergamootaa keessatti bakka tokkotti illee hin dubbanne. Naa baasi rakkoon qabu naa baasi. Boqonnaa 8 meeqa? Lakkoofsa 12 hojii ergamoota. 8 si baasa. Viidiyoo si baasaa iyyuu qo'indoo. Akka namni hundi argutti si baasa. Wannumti akkana jedhu iyyuu hin jiru. Amma garuu namoonni kun Filiphos waa'ee mootummaa Waaqayyootii fi waa'ee maqaa Yesuus Kiristoos misraachoo yommuu isinitti lallaban amananii dhiironnis dubartoonnis in cuuphamanii jedha. Argitee waa'ee fayyisaan dubbatu. Lakkoofsa 12 irra dhaqee hin qayyariin lakkoofsa 12 irra dhaqee. 12 kunoo 12. Kunoo. Hojii ergamoota boqonnaa 8 siin jedhame lakkoofsa 12 irra dhaqee. Kunoo la hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 12. Kunoo heddumatti jette si baase. Kunoo. Shuuf. Argite? Isumatti jette san si baase. Ayyartee baafta. Lakki kunoo si garsiisu jira viidiyoo baasee jira baran kunoo viidiyoo hin mul'atu kunoo la wayi as butee si garsiisu. Hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irra. Ehoo boqonnaa 8 ehoo arguu jirtami boqonnaa 8 lakkoofsa 12 kunoo hundi nama argaa jira kunoo viidiyoo baasee jira. Argite? Argitee obsela hin qayyarree hin mul'ata kunoo kanaaf viidiyoo baasee hin qayyarte naan jetteedhe. Sijjammar Yesuus iyyuu bar Yesuus sijjammar hojii ergamootaa keessatti dubbatee iyyuu hin beeku iyyuu. Namaan baaftanii tiree wanna wettan malee. Jalina keechan malee. Kunoo laa sii baase kunoo dhaan argite itti mul'ata ijji kee hin argamite. Fayyisaan ana malee tokko hin jiru ana duwwaadha fayyisaan biraa tokko irra hin jiru. Kunoo hin jedhu waa'ee cuuphamuu haasawa akki jedhu amma garuu jedha namoonni kun Filiphos waa'ee mootummaa Waaqayyoo fi Isaayi ati kana biraa baafte maaliif asirratti adda babaa irratti hin baaftu nama jallisuudhaaf. Fayyaan qabdu mucayyoo fayyaa ijji kee argu kunoo baasee jira mi argaan jirtu? Manastirii kaawwadhu yoo si bira jiraate. Manastirii kaawwadhu yoo si bira jiraate kunoo baasee jiraani. Baateere? Hin baate mucayyoon dubbiin akka utaalu. Masaafni jedhe kana jallisanii hubatanii waalatanii asirratti illee ijji arguu fi Ekkoo dubbiin akka irraa utaalan hin taatu
akka utaalanii nama arrabsan sanii miti bar dubbiin jajjaba. Dubbiin akka utaalanii nama arrabsuutti fiigan sanii miti. Nama arrabsuu fi nama arrabaan xunchaa baasuu fi beekumsaan xunchaa baasuun sammuun xunchaa baasuu waan garaagaraati. Arrabaan xunchaan baasinaati sammuudhaan xunchaa baasa. Dhageettaniimi. Mundirulummaa deebite. السلام عليكم أبدي. وعليكم السلام. نعم. ما جت مجاني؟ يسوع كريستوس أنا فايسا أنا مال إنجيل جديد. لا إله إلا الله. إيه سدي؟ سنو مو أجير كموتا كيسة تكنا يديرن. لقي ستات. أكنا. سنو يسوع تجير كموتا كيسة تاني فايسا يدبتا. Yesus tu je ergamoota keessatti ani fayyisaadha fayyisaan tokkollee ana malee hin jiru jedhee dubbateedha. Nagaan fayyaadha kaa. Fayyaanuun nagaa maaliiti dubbiin jajjabaa. Yesus kan akkuma jalaayyuu dubbiin harkaa waluma keessee wayii jarri. Dhagijjee maxxaa. Eessi sagadi goota. Mana eegi mana sirriitti